Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya nagaa fi tikirabbii keessa nu turaa jechaa oduu gaddaa qabannee dhufne. Tarabbii hin beekanii maal waa godhanii jiraachuu keenya of beekna malee guyyaa duunu bakka itti duunu akkaataa itti duunu wanti beeknuu fi nuuraa game tasa hin jiru. Guyyaa beellamni rabbii keessa kandii muraasaaf achiin tarkaanfannu namutu hadhaa du'aa dhandhamuuf jiraata. Irraan ooltu bara ji'a guyyaa sa'aatii lakkaa'anna malee. Duuti duudhaa jiruu fi jireenya dhala namaati. Walqixxummaa hiyyeessaa fi sooressaa adii fi gurraachaati. Garri irraa miliqan hin jiru. Duutee hin beekamin jiraattee hin mul'atin. Jiraattee qaamaan sin argin duutee rifka keen argin. Kana kan rakkoo yaaddoo maatiif firaa qalbiin alatti rarraatee gaafii galgalaa ganamaa furmaata hin qabne itti ta'ee sammuu boqonnaa dhoowwee aara galbii kutee ijji imimmaan qoorsuu dide. Tattaafiin iyyaafannoo teenyaa imimmaan maatii qalbiin alatti rarraatee goyde. Odeeffannoo kana gurra buufne tarii yoo qorsite jenneeti. Silaa addunyaa tana keessummaa dhufne. Keessummaan gala qabdii waaraan rabbuma. Suuraan argitan dhalataa lammii Itoophiyaa kan ta'e eenyummaan isaa kan hin beekamne balaa konkolaataatiin guyyaa 4 baatii lammaffaa bara 2025 addunyaa tanarraa dabree jira. Qaamni isa dhawee fi konkolaataanis to'annaa mootummaa jala waan jiranii jecha reefi isaa yeroo ammaa mustashfal jumhuurii Sana'aa Yaman jira. Ibsa nutti dhagahame ibsachaa fuulli rabbii itti haa tolu firaa fi aaliif obsaa fi jajjabina hawwinaaf. Haga ammatti namoota kana beeku dhabuu irraa kan ka'e odoo hin awwaalamin reefi isaa mana yaalaa armaan olitti ibsame keessa jira waan ta'eef maaloo hadaraa namootaan suuraa nama kanaa beetan keessattuu warroottan qaamaan beeytan walii Yaman keessa turtan bifa hiriyyummaan bifa hojiitiin dhiheenya qabdan du'a nama kanaa akka warra biraa nu qaqqabsiiftan dirqama lammummaa keessanii akka baattan isinitti dhaammanna. Fakkaataan akkanaa kan biroo baay'een biyya Yaman keessa waan jiruuf jecha reefi ilmi namaa tallaajaa irraa boqonnaa argatee awwaalcha qaama biyyee irraa uumame argatuuf dhaamsa lammummaa dhaammanna. Xumura irratti viidiyoo kana sheer gochuun akka wal biraan geeftan kabajaa fi ulfinaan isin gaafanna. Horaa bulaa galatoomaa.